Guyaan har'aasiif guyyaa xumuraati. Inshaallah yoo Rabbiin jedhe izni Rabbii ol aanaatiin sirba fayyadamtee har'a booda viidiyoo hin dalagdu, sirba gadi hin dhiistu. Inshaallah guyyaa har'aa tawbaa qulqulluu tawbatteetiin viidiyoo kana booda asiin kaata. Har'a guyyaa Jum'aati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusuudhaan eegallaa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Viidiyoo kana keessatti waan lama qofa sitti hima. Daqiiqaa takka ufnaaf kenniitiin qalbiidhaan na dhaggeeffadhu wantoota lamaan kanneen. Tokkoffaa Rabbiin keenya aayaa Qur'aanaatiin maal jedhaa? Innaa nahnu nuhyil mawta wa naktubu maa qaddamu wa aathaarahum. Erga duute booda Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waan ati dalagde dalagaa gaariillee haa ta'u dalagaa badaa ajrii isaa achumatti sii fida. Yoo dalagaa badaallee ta'e maasiyaa isaa qabriima keessatti sii fida. Kana jechuun maali? Fakkeenya sirba ati dalagdeetiin TikTok kee irratti gadi dhiistee jirta. Peejii kee namni balleesseetiin sirba asirraa kaasu hin jiru. Erga ati duute booda akkanumatti hafa. Hanga TikTok wanti jedhamu badutti yookaan hanga akkaawuntiin kee gubatutti. Sirba namni dhaggeeffatu. Wanti namni dhaggeeffatu hundi cubbuun isaa qabrii keessatti dhufa. Osoo ati hin dalagin qabrii keessa cubbuu irraan cubbuun sitti dalagamaa deema. Yoo namni miiliyoonni si dhaggeeffate cubbuun nama miiliyoonaa sirratti ta'a jechuudha. Kana ni barbaaddaa? Hin barbaaddu. Sababa kanaaf gadi hin dhiisinii dhiisi. Yoo lubbuu kee dadhabdee ofii keetii ka dhaggeeffatu ta'e ofiillee toobadhu. Hin dhaggeeffatiin garuu yoo of dadhabde ofii dhaggeeffadhu malee nama biraa hin dhaggeeffachiisin. Ofiillee hin dhaggeeffati. Inni lammaffaan namni tokko sirba kana dhaggeeffatee osoo cubbuu wayii dalagee. Kana jechuun maali? Fakkeenya namni tokko osoo sirba kana dhaggeeffateetiin deemee osoo kazinaa ka dalaguuti. Odoo sirba kana dhaggeeffatee badii kamuu ka dalaguuti. Badiin inni dalage badiin lammaffaa sunillee cubbuun isaa sirratti ta'a jechuudha. Yaa Allah! Kana hundan barbaaddaa? Wallahi hin barbaaddu. Qalbiin kee ishi hin jedhu. Sababa kanaafi sirba du'ii badii gadi hin dhiisin. Wallahi yoo durallee qabaatte har'a gattaa'itiin takkaa takkaan akkaawuntii kee irraa balleessi. TikTok irraa qabaatte waan kamirraayyuu qabaadhu. Stoorii kee irraa qabaatte waan kamuu kallattii kamiinuu qabaadhu har'a balleessi. Osoo namni tokko sirba kana dhaggeeffatee zinaa dalagee cubbuun zinaa inni dalagee fi cubbuun sirba isaa cubbuun lachuu sirratti ta'a. Wallahi waan kanarraa toobatuu qabna. Rabbiin nu haa dhiisu, Rabbiin nu haa deebisu. Inshaallah har'a dhiisee toobadhee jira namni jettu toobadhee jira jedhiitiin koomanti godhii Rabbi siif haa dhiisu, si haa qulqulleessu. Nagahan naaf turi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.